akkuma jalqabarratti hundetti sheekh keenya beekamaa caalima guddaa gaara mul'ata. Ana baddannoo magaalaa baddannootti wajjin Sheekh Muhammad Jibraayil wajjin haasa'u jirra. Mee sheekha karaa dheeraa deemaa dhuftanii mudannoo fi wanni tokko tokko kan nama dinqisiisus hin dhabamu. Anuu gaafa isin eessumni keessan dakana qubsan jettan san alhamdulillah darasoota keessan san oowwaa dhaqqabeetiin ture ilmi illee diras isinirraa fudhachuu baadhu. Sheekh Shaafii isin biratti itti dhufe. Sheekh Shaafiin darasaa keessanii. Sheekh Shaafii Maamad Abdullaa kan ammaan tana qilleensa irratti akkana beekamee kitaaba katabee kun hundinuu darasaa teessanii anillee ijaan achitti argeetiin dhaqqabee jira. Meeshaalee akkamitti isin dhufan akkamitti isin iyyafatanii faana isin dhawanii dhufan isaanuu yeroo san nama cimaa na fakkaatanii hedduu isin galatoonfatan isaanis sheekha kiyyaa jedhanii isin galatoonfatanii afaanuma keessa hiran dhagoo barbaade Sheekh Shaafiin akkamitti isin dhufee bakka san. Maashaallah. Egaa isi rabbumaa oofaa Sheekh Shaafiin kun hedduu guyyaa duraa Arabiyyaa tana tagriizaata taa akka jedhanis birbisanitti rabbiin akkanuma waliin nu fide. Eegas booda karaa raambis kanatti kaan turanii ilmi Arabiyyaa tanaa maal ilmi hedduu baran. Achi tortoratti Sheekh Ahmad Toofiq biratti dhufanii tafsiira Sheekh Ahmad Toofiq irra qara'an. Matnoota immoo 40 irraa taa akka jedhanii atiga wajjumaani ati waa matnoota kana wajjumaani akkasitti jennee inni sun nama ajaa'ibaa tokko nama akkaan fahamii qabu nama akkaan qaraa nama qarooma san firratti quban qabne jecha nama qarooma kana hedduu firratti bari namni kun akka jira nama ajaa'ib nama qaraa namni gizee san keessa warri isaanii wajjii nama hedduudha warra akka sheedurrii maal sheedurrii ma gamas jiran san isaanii didiraa qubatan kana kamalkaa qubatan kana hedduu waggaa san kaa wajjiin jiran akkasitti gaa rabbiin laaffiseetuma wajjiin hangan bulchinu bulchee. Zabana Sheekh Shaafiin isin bira jiran san anis akkuma reefu jettu isin bira dhufeetiin jira. Mee hanga yaatan kana zabana naxwii irra turtan kana kan akkana miilaayyaatan kana waan isin mudatee fi gama isinii olii kana sheekha guddaa sheekha caalima beekamaa fuqahaa jira. Waan tokko tokko kan yeroo janaaza irratti walitti dhuftan isin mummudatu anillee kan arge ni jira. Sheekni kophaadhaa ijoollee xiqqishoo takka harma gadi je'ee kanatti lolaa isin ammoo jamaa guddaa isin bira jira. Toora darasoota nama baay'ee isin bira jira. Karaa nama kumatti ol siqu nama sanii jira. Ani bara ani siyaasa waajjira bira anis xiqqishoon hin dhufe hoggaan dhufu faatihaa hin fassaranii jedhani. Fiqii kana hoggaa ol qara'an osoo nama deemanuu safiinaa keessatti hoggaatti dhufan hin qara'anii jedhan. Hoggaa janaazaa isin dakaa darasaa wal fiddan ani siyaasa waajjira biraan jira hoggaa dakaatti walitti dhufne kunoo suuraa rahmaan kana qara'isitan isin tafsiira. Hay quraanni fassaramu jedhan kami kan sheekni harma gadi qaraa'isan kun maali jeetinan galee abbaa kiyyaa kuusaan baasu jira malee qara'utti hin jiru buna faan guuru jira kunoo darasaa xixiqqoo nama ajaa'iba quraana qara'u jira achiin dhaqaa jeetinin gama keessan akkasi dhufe mee maaltu si mudate gaafa sana hoggaa janaazara walitti dhuftanii fi kana cinqii baay'ee takkaa jira isin istighfaara jettan isaan ammoo taaliilaa fi maal jedhanii waan si mudate kanarratti hooni qabdanii mudannoo. Egaa namni jiru bara mudannoon dhabu waggoota qallumaa fuudhee ture hoggaa nutti erganii asii yoo nuti quraana qaraasifne jedhanii qophaawan. Isaanuma kana yoo haa dhufan yoo nuti quraana qaraasifne jedhanii qophaawan. Anjoollee tana ni nima itti hedduu hoggaa quraana isinii kennan quraana rabbi harka lamaaniin irraa fuudhaan jedhan. Laakiin harka lamaaniin quraana rabbii fuudhaa huccuu teessan lafa haa bakka bareedduu takkarra haaya'a. Quraana manatti ganama subii qaraatanii keessanii duraan darsii qara'u jirtanii kitaaba qaraatanii irra dhaqadhaa. Hoggaa jettan quraana maal jette quraana firraachiin deebisin hoodho quraana jan harka lamaaniin irraa fuudhaa. Maal gootan huccuu ta'e lafa kaayi irra kaayi akkas godhaan jeen. Kaaneetti akkasitti dhufnee bar
ijoolleen darasaa nama lama guyyaa tokko bar nu dura kutteeti dhayxe nu dura isaan dura ijoolleen teenyaan seene mee arrafaa jedhanii nama nuu godhan kana niin qaraa isa kaju dhufnaan oduu gadi hin taa'in oduu gadi teessuman tolfatin amma dhaabbata irratti hodha quraana jenna boo arra quraanni kamaaliin jeen gaa silaa gat nama teessanii gaa jaan malee quraanni keessan kun irra duubaatu jiraan jeen ijoolleen akkasuma fuuteeti duraanii nimee fi akkanuma lafa kaayaniituma nama kutaaba fi seenanii ni laalan maan qaraanni nu leedhaan taatii wili laalanii aaranii too quraana nu dachaasaa jedhanii quraana fudhatan ammaas mucaa xiqqaa tokko Hashayyub tokko Mamba Jamaal jedhaniini tayriidii kana bira qaraa mucaan xiqqishaadha jaba hoggasan ijoollee tana keessa akkana jee quraana irraa walitti qabee bakka takka kaayee hin argu akkana godhan guyya tokko immoo tortora qal'aa keessatti naa fi sheeyni minxaafa tokko ol bira tetteenyeeti sheessa waajjiraa kan rabbi araaramuu fi wajjiin haasoynee wajji sagannee adda kaane anganama waggaan dhufu bootaa tokko afanii bootaa guddisanii katta'an waggaa guddisan bootaan sheekaati jechuun beekaa dhufnaan sheeyni faan as taa'u ta'an jeetumaan bishingaa jira achi hiiqee achi naa afanii ani achi qaraasisu jira amma gaa sheeyni yoggi caawumaan dhufne sheeyni amma waggaa isaan dhufan amma deebinee janaazaa wajjiin sagannee wal dubbifnee nagumatti addaan inni gala kutee isaan hundi gala kutan borummaa bakka sanii namni du'e gandichi qabriirra walitti dhufan aboo sheeyni keenya sheeka keessan kalee ariyeeti bishingaa naqee numaa nagee wajji haasawee yaa'e kana bar ariyee kuchiisee janiin aboo gaa innichi kutu sheeyni nu wayi caayaa dhufee jeen kun aboo maal caayaan dhufini maarree boo caayaan dhufne kaa waggaa dhufu achi jirre nuti si caayaan duubaa sheeyni eegas dhufe odootuma jedhanu walitti deeffataniiti wal dhaban khasilaamma kana kiyya dubbatu kuni gurbaan gizee sanii waraanummaa tana beeka waraanummaa tana qaba gurbaa kana dheellafee tana nu lachuu kuman qabu sheeyni kuman qabu nuti wajji nyaannee wajji dhugnee wajji sagannee haagaa sheeka jiraadha nagatti nagaan jennee dangala kun ol kuman qabu dhufanii lafee tana keessa dhayemma gaasilaan kanaa lolu kun firraa gaa addaan qabanii maallaqa 200 moo kana irraa fuudhan isarraa gurbaa kanarraa nama dhoyte janiiti ariiraa fi maal janiiti ni kenne kuni kee guyyaan borummoo iftaanummaa magaalaa ol dhufe 500 bachiise kuniisi maallaqa ishii 500 darbee gaddachaan nu lachuu wal quban qaba ayoo waa tokko boonu tuffatan fakkaatti iyyuu hanga abalu jee maqaa namni na dha'u maal baree muzammama nabiina maal jee nabiinu bar alhamdulillah jee bakka arraba qureeshiin irraacha qaban ga Muhammad jaan muzammam jechuuf maaltu na darare jee nabiinu akkasanii an waan takka fittiin qabu yoo qaraasuu taates caaya tokko teenyuus seetumaan hiiqaa anuma qaraana jechuu malee waan takka tabiraa keessatti maal yommuu abalu jedhanis dubbisanii dubbatta yoo abalu hin jiin naaf jettee wanti nu tuffatte wanti maarree nu tuffatan maarree jechuu taatus tun nagaa rabbiiti tan baanu nuu miti jeetumaan ijoolleedhaan akkasumatti alhamdulillaahi isneetuma gaa jenna nama kanaatu walitti kana jalaal ajaa'ibaa takkaa jira ati garuu alhamdulillaahi nagaa takka hin jirani maasha Allah ji'a yeroo gara baddaa qoree qubattanii jidduma kanatti immoo bultii jaartanii ilaa hanqarratti barsiisaa jirtanii alhamdulillahi rabbil aalamiin waan fidanii isin nu barsiise jedhan hundaa'u fanniilee hunda isin biraanii argatu achirraa hanqarratti amata meeqa barsiiftan shee? Egaa garuu gaa tilmaamumaan jennu malee waan kana hedduu waan ta'echaa hin jirru karaa amata 29 kana ni yaada alhamdulillahi garuu ichi duraas gaa hangaan deemu waa rabbiin shariikumaa wajjiin rabbiin kun na ofa dandeettii isaatiini an turte immoo alhamdulillahi haadha tiyya takka rabbi araaramuufi hedduu dhoytee yaa mamma kiyya booda deemii dura gali dhuftu si haa eeganii dhufaa si haa beekanii du'aayii isiit afaan oromoo qoraan kana alhamdulillah hedduu guuraafi hedduu hangaan gammoojjii keessa deemullee du'aayyuun naa dhiyaatee jiru takkatti isiin tana du'aa manaa gooti dhagaan dho'ee walitti hin deebi'u miti dachiin dhoote walitti deebiti dhagaa dho'ee si yaa godhu jetteetuma jetti abbaalleen daa'ima diimaa si dibee maal jeetuma jajjaa tanumaa fi
يون أنوجا بيكم سخي جماعته باتوس ربي يكون كم بر متعلم خنا رب ما يا صابر رب ما خناته خنا متوقع خجا إبا سمدي جرو يأتي يتس سم تيجي متنا تعافي يجا بيكم سلافاتوس تولى وان بوابيان قد يمتن كان خيتي سمودة تا إسنا جاء بسيبت الحمد لله كان ربنا باسه تجتن لين وان دبم تو سنيس تكيون وتو تنغاري ده تمررتي مسجد أودا بشاني شيء اللي يقاليتي أشرتي مجلس خيسان كهاريا وصون ما أوفاجر تنو درساك أبسيفتني أكما مسجد قدوا أودا بشاني بيكما هارتي خطيبة سنقودن أكمل جرب بدنا نرفتن ناس مقالة أنا تكملتي الجودتني كمان نرفتن مال تصوب سنيته أكملتي دعائن علوم دي ما جرتي واسد دابت شجعت أنا ماسي أكمل فولي خيسة خرار خيسة نو ما شاء الله ما شاء الله بيتيجا قافة دراسة مدنون يخي شواق باتلة وما قبضنا فجد مون ركوجير قافة دراسة يمبي كمتو إيجا وان تك كدر كم ما خنتي مقالة سيتي دون تنجتو أن شريف كان يخني الريف جو خدرا كينا فودسن هدو بشان صلاة خن بيته اتيان بيته ويو بشان صلاة ختلي خيسان جراتين لب أكجاب لبونتون أتين نيادا قيتك بشان كان يدو يادتين بيته غورو أشوف بيشيخ حسن يدو بشان كون هنجرن قالي الدو إنك إنجرتي بشان كانتي وياتو بولا تك خيسة بولتي وقا جناني باتي وقا بونا بشان دخل دكان خيسة دخل عملين جيران بشان كون جيران كمين تاجيتو مان ككتي جما نتيجة هي كده ختلي تنفين تايده ولي دكان خيسة في دينار كمو قديد أنا بكت الأبتو هنك أنا بشام بكتري بشاني قدين أركو أجمع قطوف قديمات مان كأجي قطوف تين جل خنان أكوان بشان تويت أنا فكات أجي قد لده ميرو كبشان تويت إلا لجيتين ختلي كول ديب هو قالوا ديب زغور ختلي إيسا نابا كترود أنا وحيد قال لا لين أركو قدي سوتي ما دبينغا تنتاني نقول تقدلي نيس ني باتتي ركو جزيمي أمان متاخي يبيش أنا متوقع نبينا ونمنينجر هلا يا ذا نغير نجوبا نمنينجر وقتي جانا كمان تدي روتشي جرو يلا قبله جزيتك يا رب تناقة جلشي يا تمان رزق أكجع كبي أكنا جا ودوت مان أما بس بقتي لين نبي مي ركدي ودوت مان جو رب سوزن الرادي بيسه كسبته بشان ويا ذا بيجا كذا قوته تقول الحمد لله وتكنا جا أما سكويا توكو مي اللي كو خانته كوچين كين دفتيتي شيف ديال ربها أرارمو في موجودتي جنون جوداني موجو خانته خا جاga جودانا بكتك وقارنو قرصوتك جنما قرصوتك جاني قرصما جنما جاني تنان أسيا أفا ولا لي يعني بكتك كراين جندتو أخاوي تقرصو بقولهم خنا ولي أركنهم أولي أكنهم بمسيط كراين أكنهم جتشيفني بولي أما جنما أكنهم اللفا خانيكا أما وقال لفا خانو نمو جند خيسيا ada ولا لدا إيه خليه جنما أصلا منو أتكنتو إنه خا نمو من أمال ولينجين نمو خا أسمع فناوي خاجان نمني جا خنا رجود أتي سنجرا نخان أنين كن ربي كن نسودا كيسي أخو تكتي أكو تكو قبوا تانين سود أستاء وداس ودو خنا رجود دا ديمو تاون نريبده ديمي ما ركوني نرى الفاتة قكتي تمان دللي جلد دخل دوسه ودين عنكنا نقولي قالوا وقاو يا أخوتي يعني يدمان وقا قال بيتين مو مال في الدين مو نمان خمال في الدجول ما في النية هو تلا بغيره مال في الدين كجو نمون جرومي نمو ولي قال ما وقا نمنخون قالوا إيه قال عنك تقول قالن سيتمان دي بيسه مال في الدين مولين ينجون الجنة التانية نمو مام في ده تيجا جنة उसने ولي دچانه نمو ولي فينه نمو تام في ده نجا نمو تك جيه تما جي خانة اللي كور عينيتي أشيتا هنگا سكو فين خانة درسوتا خانة
ashitaan tokko finna jenne illi ko ashitaan jirti naafi shariin xiyya tokko illi ko sanii wajji qaraano dhufne ganda isaanii dhufnee hoggaanu ashitaas fuunee achi dachaanu edaa sheeyni bortoltti gamana qaaran sheef jeliil faan ganda sanirraa mojorraa gamana qaaran hoggaa kaaneechi haroo suphee jedhanii mojo san keessaa akka ol baanu karaa guddaa tokko akka gadoo deema edaa karaan karaa looniiti gaddeemu kabaduu taa'u karaan silaa namaa olii tanaan akka qaara ashitaa harkaa qabna asumaa walii gaqqaceelle karaa loonii kunne lakkumaan xurreen odoo jettuu wahuu dhabamte walii daggal keessa cite karummaan matumaanuu dhabame caakkaa keessa kara gobeentii gooroo tanirra gadoo rakkanneeti aduun asrii taate amma yaannummaa nu qabe karaan harkanne gandatti hin baane daggalaafu karaan wallaalle yaane hoggaa gara asrii dhagaa tokkorra hoggaa akka gajjennu shimbirroo lama gugurraattiin waan santu odoo wal nyaattuu hidhamteeti tusii keessa kanuma ciciifti hoggaa nuti katti itti gattar kaanfannu bararuuf ikkatti addaan utaaltee isiin lachuu akkanuma akkaatee kaddachi dachaate isiin lachuu hidha jirti awwoomma waan rabbiin gaara keessa nu oofaa ooluuf garte naafi isan malamaan kana hoottuu njeen waan rabbiin nu oofaa ooluuf isii tana ammayyi irraa hiina isii tana bira gatteenyeetu isii fiite tana irraa cirree isii lachuu gadhiifne barartee kutte achirraa tusii hurruma hanga tokko dabarre malee xurree labbaa deemta akka rabbi nuuf kenne achumaa wulii odoo aduun nutti hin dhiin ganda buunee wulii ganda harkannee achumaan gaafachaa wulii bakka takka bullee akkas ishee kadhay saniin akkasitti yaana ammaas waan dalagan tana keessatti ajaa'ibaa tanuma ati waan guddoo jetteen qabanne namni kun waan guddoo sii qabata beeytee gaafa duraa masjiidni kun afaa taypiin tun hedduu wallaahi namni tokko biyya Sumaalee dhaqee achii turee eega bara meeqa turre taypiin illi kusun akkasuma jirtii naan je gaafa wajji gallaamii wajjiini tayfiin sunuma jirtii naan je guyya tokkoon kiishan seenii naan jeen keessummoonni darasaan namni kun nu dhufe biraa kiishan seennuu yoo nam tokko waa kana taatillee akka goonu arraa namni kun heddummaate tokkolleen keenya akka kiishan seenne irraa wajjumaan cufte keenya akka karraf qooddannaa jee ana waan sa wayittiin qaban kiisha tayfii jedhanii wayya bujedii tana gaa'ee tana dhattaami yoo tokko taate immoo namni kun gaafatan kanumaa hedduu bitattuun walirra jajjabaatti angaruu niin qaba shariin kiyyan qabu ka wajjiin gallu halkan kan adda qooddanna usne halkan angalgalarraa hanga sa'a torbaatti naa keessa rafa sa'a torbarraa hanga bariisaa sii keessa rafa nakaasi jeetiin warra fifna faraqatti jennee usne akkasitti gaa addaa wal fuunee halkan kan wal kaafnee faraqatti akkana jenna garuu alhamdulillah gaa waa hedduudhaatu wanta nu godhe tan hunda keessa hunne asitti ol dhufuun kiyyallee gaa haasofni karaa biraan naan kute mudannoon egaa makkanaa xiqqoo tana malee garuu gurguddoon nuti alhamdulillah sababa gaa sheekha keenya guddaa beekamaa Sheekh Jamaal Abdullah Hasan sababuma kanaaniin gaa asiin akkasitti ol dhuftan jedhanii hedduu dubbataniituma gaa akkasitti asitti ol na yaamani hanga bakka isaan irra dhaabbatanii gorsan waa nama dhaabbatee gorsuu danda'uu miti aniin kun hin dhufu jeetiin wanta jee garuu nama lama jajjabaan ergan achitti rabbi sii wajji jiraa hoottu jedhan nama bakka tana qabuu miti ifiin beeka waan hin ta'e nama bakka tana ulaagaa tana guutuu dhiisittiin dhiyaadhu aniin kun jeetiin didee muradha dhuguma rabbiin dhufu jee na jajjabeeysaniiti rabbiin si wajji haa jiraatu takka hoottu jedhanii dubbatan garuu gaa eega inni si wajji haa jiraatu jedhan saniifuu wahuu akka rabbiin na godhee gaariuma jeetii dhuse fudhadhee sababaa saniin gaa as akkasitti dhufe silaa barii namni gurbaa dhabee intala tabsiisa jee orminuu bar garuutu akkasitti gaa saniif alhamdulillaahi bakka sanaan qattuus jeetumaa dhuse dhufee gaa amma asiin jira ta fuulduraatiin rabbumaa jira inshaallah. Goola barra geenye darasoota yeroo waggaa amma jettan kana qaraasaa turtanii fi
kan gaafuma majlisa jirtan qaraasaa jirtanuu darsoonni keessan baay'eedha kan biyya alaa jiruu fi kan biyya keessaa jiru baay'ee jira. Darsoota keessan san kan galanii qaraasaa jiran kan qaraasutti hin jirre kan naggadatan kan dalagatan hunda maal dhaamtaniif akka waliigalaatti hoo ummata muslimaa warra amma dura dhaabbattanii hoogganaa jirtan kana xumura irratti mee maal dhaamtaniif? Egaa an akka nama tokkootti kanaa mul'atutti beektii kan rabbiin laaffisee fi dalagaa adda addaa qabatee jiru waan dalagu keessatti ilmii rabbii takennaan ida'amtu tana hanga rabbiin namaa laaffise namni keenya hanga shahadaatti illee kan beeyne jira. Garuu alhamdulillah amma namni barsiisaa jiran malee akkasitti taa'ee jirus hanga dandeetti sodaa rabbii qabaataniituma khayrii rabbiin namaa laate tana walii qoodu. Ammas kunis barumsarra jiranis barumsa rabbiin laaffisee fi cufalleefuu walumaa gala rabbi nuufuu walii gala rabbi nuu haa laaffisu. Andarasoota waggaa wajjin jirru bara yeroon majlisa jiran kun yeroon akka yeroo kanaa qaalii addunyaa tana gubbaa inuma hin jirtu. Yeroon irraa gammaddu tan eegas irra kuttees irraa sheenoytu tan hin quufne takka barumsa kanaan jirtu gutakkallee marxoo barumsaa gutakkallee waan hiikkatan silaawu barumsa kun namni hoggulama mataa olin qabatu maan jaanan nama kanaane yoggulama namni mataa olin qabatu womonda keessattu yoo arraan tana gizee ijoollummaa tana barumsa mataa qabatanii baratan booda hoggaa guddattee mataa ol qabattee dubbattaa. Yoon arrammoo ijoollummaa tana keessa mataa ol qabattee deemte booda gizee kaarra gajje ol je'ee waasii himu ati gajjettee teessaa mataa qaqqabatan. Egaa amma barumsa tokkollee gajje'ee barate guyyaa gajje'ee barate kun ol je'ee ganda hoogganee kara fedheen waan adda addaatiin ka'ee jiru guyya san jalaa hafe sun aniin kun gaafa san je'eetuma yaaduma je'a malee waan biraa takka hin jirtu. Saniifuu gajje'anii barumsaas akka gaariidhatti hamilee fageeffataniituma akka gaariitti ni baranna. Addunyaa tanarratti namni tokkolleen ta'allam faleessa almaru yuladu aliman faleessa akhuu ilmin kaman wajaahiluu je'ee bashaa'ireen arabaa tokko yaalma namaa baradhu je. Namni kun tokkolleenu barumsaa wajji kadhale hin jiru. Namni beekumsa obboleessa godhatee jiruu fi hawallaala obboleessa godhatee taa'u tokkoo miti baradhaa je. Eemmaas saniif akkasitti ta'aba feete beeyte laa tarum ilma tatrukat ta'aba jee bari arabaa kun akkana jaa bara. Eegaa ilmii tananiin bara ta'abaan maleen akkanuma bara jechuu hin yaadinii je. Dhugagaa silaayis cinqiinsi mudachaatuma jettee rakkoo seenaa qaba malee bar bal'ootti kattaa'eetiin waa fidaan ni jabaatti. Sanuufuu cinqiin feete mudhuftuus wanni feetaatus habaratu jirus gajje'ee barateetuma. Kan rabbiin tola oolee fi waa barsiisees hanqa rabbii isaa laatee barate kana obboleessa tokkoon fayyadee obboleessa tokkoon dammaysu. Mee jecha tokkicha kana jeetiin dhaaba. Laal nama tokkootu hara dandabaa kana tokko kiristaana tokko silaa islaamuma jakeenya tokko kiristaana sabni isaatiis amantiin isaa'ee kiristaana jechuudha. Dan saballeen beeyne. Kanaafuu waliif falman. Rasuulli kun ilma rabbiitii je. Kun obboleessa rabbiitii je. Kasilaa kiristaanaa kun rasuulli kun ilma rabbiitii jeen ka kiristaanaa. Kasilaa amma muslima ju keenya kun obboleeyyani je. Akkasii miti akkitti akkasii jeen ka kiristaanaa kun rasuula rabbiin jaaniinii je. Wayii haa erga beekeenni fakkeef moohegaa rasuula rabbiin jaanii jeen ni jaan jeen akkanaan kun akkasii jedhee dhuga baanta jee fudhachiise. Odoo waa bira jiraatanii way fudhachiisa. Namni keenya sadarkaa akkanaa tana jira jecha. Wallaahi akkasitti hedduu jajjabaatu hedduu gaariidha. An guyya tokko aanuma keenya kana keessa garuu gaa turree jirra amma xiqqoo zamana san turree nama maqaan isaa yoo maqaadhaati Mahammadi maqaan isaa yoo guddinaati fuudhee ilmoo dhalee jira. Laal lakkoofsa salaataa wallaalee laal waan salaata keessa ja'an odoon ta'in nama lakkoofsa salaataa wallaalee zuuriin rakaataa hanqana asriin hanqana magriibni hanqana ishaan hanqana adada rakaataa wallaalee jecha. Laal yoo maqaatii kana ta'a
yoo guddinaatii nama kana gahita haadha mee waggaa wallaal eessa jirra nuti kun dhiiroo na yaachifte turre garummaa zaman ammaallee miti xiqqoo dhaabbannee jirra eegaa zaman booda kanalleedha darguma asi garuutu akka nama jirullee malleefu garuu alhamdulillah yamma wanni sun biyya keessaa bahaa jirti alhamdulillah bakka jirrutti namuu dhiiroo kamitti ifaa kana namaa qabsiisu karaa nabii keenya akkamiin nama kana barsiisu takkanaa kanatti yaaduun hedduu gaariidha warra akkasittillee wal dammaysu warra tan beeku dalagu warra tan hin beeynellee baratu rabbi nu haa godhu warra ilmiin isaanii amma gartee ida'amtuuf rabbi nu haa godhu warra fuuldura deemu rabbi nu haa godhu diiniin ka fuuldura deemu duniyaan ka fuuldura deemu rabbi nu haa godhu bakka diin jirutti warra diiniin gabbisu rabbi nu haa godhu bakka hin jirre ka gadhaabuu danda'u rabbi nu haa qoodu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya ani ka sheekha maddii taa'ee isin sheekha dubbisu jiru Ahmad Amin Sheekh Bakriitiin jedhama. Sheenii sheekha kiyya khalee sheekha kiyya arraas sheekha kiyya borullee sheekha kiyya rabbi umrii nuuf haa dheereessu isin hundinuu akkasumatti sheekha keessanii kan haala kana nuu mijjeesse obboleessa keenya Riyaadeedha ammaaf sadarkaa olaanaadhaan majlisa sheekaa hoogganaa kan jiran obboleessa keenya kana kamma haala nuu mijjeessee akkanaaf isheenii yeroo dheeraa kana teenyee wal dubbifnu kan nu godhe Riyaadeedha. Jazakumullahu khairan.